Koi. Wallahi kaali yoo dandeetti rabbiiti mucaawni moduu baay'ee numa dhufaan samiirarra booda nyaata qoonqoo sitti nyaattu dhabuuf deemte jechuudha. Mucaan luqqaatuun. Wallahi billahi. Hanna gotii kana raawwattee hanna ija baase jechuudha. Mucaan silaa fuudhaaf naan baddu. Maanni tokkummaa wanti sii galuu qabu maanni beektaa? Ilaa tokkummaa biyya Dubbadhu. kana raawulii namni seera raawulii hin jiru. Eeyyama baattee seera qabaa. Amma bolummaa ammayyummaa kadhanneerraa waan kanaa booda keessaa baaneerra. Imbaasiin sagaleen isaa hin jira, viidiyoon isaa wanti inni hojjete hariin isaa hin jira waan ta'eef. Ijoollee sagalee kan jiraan an jiramoo kan kaalidooti ijoollee. Maqaa Kaalidi kan kaalidooti. Okay, ilaa ijoollee waan Samiir goote ammallee irra deebi'ee isinitti himaa namni dhageenya dhagaa akka Samiir gooteetti karaarraa fiddee gatte jechuudha. Mucaan yeroo sadii ol fideera laayibii. Sirii galee kaalidoo immoo nu gargaaree akka Dubaay dhaquuf irratti hojjetaa jirra. Inshaallah milkoomnasi dhagaa waan isin gootee agulii isin gootee gurbaan Samiir aggaaroo jettu suni dheengadda nam fide takka jettee imbaasiin illee akka nu qubanu qabaatu mucaan dallaalummaa seeraan alaa hojjetaa jirti. Sirii galee waan seeraan alaa seera sana achi keessatti hin eeyyamamne hojjetaa jirti. Imbaasiin illee tarkaanfii kana nuuf fudhachuu qaba. Deebi'eera Kaalidoon dubbatu. Deebite Kaalid. Okay. Ela. Isinii gaafadha waan Samiir goote jechuudha. Waan Samiir goote irra deebi'een isinii gaafadha jechuudha. Inni nu isinitti hima. Namni dandeessan laayif goolii gannaadhaa. Namni dandeessan laayif goolii gannaa guutaa jechuudha. Laayif goolii sargadhaa namni dandeessan. Okay. Faayid. Baddee deebiti asini Kaalidoo. Ijoollee sirriitti emi koppiliin godhaa emi sirriitti. Sirriitti koppiliin godhaa. Sirriitti koppiliin godhaa. Mucaa daa'ima kana waan isin godhaa jirtu argitanii maallaqa 250 irraa sassaabbattee isinii galee 250 irraa sassaabbattee isin beeku jettee jechuudha gurbaan luqqaatuun sun. Na aarsite wallaahi. Na aarsite jechuudha. Mee waan isin si goote irra deebi'ee waanumaan kana dura si gaafaa namni dhageenya illee dhaga'u waan Samiir jalqaba sitti himtee biyyaa si baaftee maallaqa irraan sirraa fuutee akka siiritti karaatti si gattee guyyaa meeqa akka finfinnee jirtu immoo ammas irra deebii dubbadhu obboleessa koo Saayisaqqa. Tikkeetti si kutee tikkeetti foorjiina argee biizaat foorjiina argee ana ofiisaatiin booleetti kottunaan jedhee boolee gaafa guyyaa 15 waamee gaafa guyyaa 14 yeroo inni fayyadaman tikkeettiin sirrii miti biizaan kan qo'atti sirrii miti hariin saayyuu hundi isaa. Kanaa achumaan bakka wantan godha biyyan isatti dabalee siif hin qajeelte naan jedhee ittuma galgala ittiin numti sirrii naan jedhee hawwala achi ka'e. Achuma achi keessa yeroo naqee boolee keessa ol galee jedhu immoo biizichi sirrii miti naan jedhan achi keessa isatti dabalee gaafadhe. Kaalidoo niitoorkiin qabdu bu'ii deebii Kaalidoo qoy. Samiiriin jalqaba obboleettii kee walitti si fide miti? Hawwala siidhaan walitti nu fide maa nu haasofsiise. Hawwala duraan qaxxee bara ooluma wajjin haasa'aa inni alaan birrii irratti galchee birrii fixee jedhu immoo achi natti qalladaanis achumaan bakka deebi'ee ofiisaati. Gaafati saqqaa jirtu maal si jedhee gara saqqaati gara finfinneetti si waame maal jedhame birrii akkamitti sirraa fuudhe? Biizaa keessi deebiseeraa jedhe. Biizaan adeemee an bakka dhuguma leen biizaa foorjii sana na argin barreen biizaa foorjii na argee biizaan kee deebi'ee nan biizaan deebinaan birrii itti galcheen. Birrii galchee fi tikkeettiin sii kutaa jabaadhoo birrii guutina. Jabaadhaan hin koo bakka dhuguma natti maarsee mana gurgureen yeroon biizaa galchee fi jedhu birrii galchee tikkeettii ammas foorjii na argee bultii 15tti eeggadhu deemee naan jedhe. Achumaan bakka ishee bultii 15 eeggadhee gaafa dhuguma see deemee boolee galee dhugaa bultii guyyaa 14 jechuudha. Tikkeettiin sirrii miti ani gaafa 15 halkan birrii meeqa dabarsiise Samiir irratti birrii meeqa dabarsiise? 250 kan dabarse. 250 jechuudha. 250 kan itti dabarteef. Eesh achii booda maal si godhe? Achumaan bakka gaafa guyyaa 14 gaafa guyyaa 15 yeroo boolee keessa dhaqee galee naan tikkeechi sirrii miti biizaan sirrii miti naan jedhan. Hariin iyyuu kooppii si ergamee naan kan ijoollee biras yeroo walitti qabee ilaalu sirrii miti. Samiiritti dabalee akkana jedhee gaafadhee naan
sirriidha maallaan jedhee halkan sana halkan qal'ee utuma itti qal'aduu lafti sa'aatii 10 guutu sa'aatii 10 tachee dhiisii gal bakka natti si qajeelcha ganama minaa jedhee ganama sana achi keessaa gadi bu'eetti nan dawwalee ala sa'aatii 7 ga'u silkii koo cufatee bakka hamma hadhaatii wajji takkaa silkii koo tokkodheen jedhu silkii naa biraatti dawwalee yeroon silkii naa biraatiin dawwalee du bakka gaayyaa afaan baala geedhaan fa'a jedhee nama arrabsee bakka deebisee cufata namarratti nama guddaa akkamii dawwalee naan afaan baala geedhaan arrabsee asmaan dhiisee deema namni biraa bakka wanta godhe silkii koo na ilaa kaasu fidee namni qaxxee taakaarri naa bitee naan fa'a ittiin dawwalee naanaa sa'uu dide bakka sanaa ajjetti kasaatee. Eega maallaqa sirraa fuudhee eenyuusa foorjii sitti gelamu siin haasa'uu dide jechuudha. Gaayyaa yoo bakka yoo biizaa sirree siitiif tikkeetti hin bitnaa jennaan Hindi silkii kaasee dhuma nuun haasa'u bakka namni uummanni ijoollee nama jiraate jechuudha. Gaayyaa birrii faayisii buufna faayinaan minaan jedha jedhe. Tikkeetti manaa kutuu hidhe bakka tirii dhumatti sii qajeelchee mana ergu naan jedhe. Maaltu sin dhibeedha namaan? Natu qajeelchaa foonii na wajjin haasa'u jedha. Sin maaltu dhibeedha namaan? Maaltu sin dhibeedha? Ishi. Nama kanaan wantuma godhabee nama namaa wajjin. Ati Finfinnee guyyaa meeqa geesseetti? Amma kuda furee ga'uu ka'eera amma argin achi deeme Finfinnee keessa. Maallaqa itti galfatteeruma mucaan sirraa fuudhee si dhowwateeruma kana hunda teesse jechuudha. Callima achi taara maal jedhee maatii kootti deebi'ee galagaa ambirii harkaa fuudhee fixee mana irratti gurguree dhiisee dhufee ga'e maal jedhee maatii galee dhokadhee taara. Amma maatii wajjin silkii koo cufadhee dhokadhee taara jara maatiitiin haasa'an jiran. Maal jedhee ittiin haaraa maal jedhee maatii biyyatti deebi'ee bakka itti dhokadhee taara. Maal nyaattee jiraatte reef Finfinnee fakkeenya takkaa Finfinnee dhuftee taa kana duratti. Takkaa dhufeen beeku ani isuma gaafa sana kottu naan jedhee nama mana qima takkaa Finfinneetti dhufeen beeku. Takkaa Finfinneetti dhufeen beeku achuma bakka wanta godhee dhiisee dhufee bakka. Amma immoo ijoolluma godinyaa waan kooti maa wajjin rakkadhee taara bakka wanta godhee ofii kootiif bakkeetti iyyuu badaa rakka taara bakka. Ijoollee kan karaa goote Samiir Aggaaroo jettee gashee nimsi amma Samiir Jamaali. Samiir kan maallaqa kana nyaattee hin baasii illee akka nu gargaaru ammallee irra deddeemnee gaafannaa hojii seeraan alaas hojii isiin hojjetaa jirtu sun illee sirrii miti. Kunoo daa'ima akkasitti bakkeetti gadi baaftee jechuudha. Hattuun ija jabaattu akkanaa jechuudha. Hanna jennaan hanna isa daangaa darbe. Sini galee hanna isa daangaa darbe hanna isa fala eenyu isa lakkaa'uun nama rakkisu hanna kana raawwataa jirtu jechuudha Samiir jechuudha. Sini galee daa'ima kana gadi baaftee Finfinnee keessatti maallaqa 250 akkaawuntii sirra galfattee kaatee sin beeku. Faayinaan jedha ofii isaatiin. Maal siin jedhe? Dubbadhu. Qaayoo silkii warratti daawwalte paartoorii keembiloo akka lammuu Itoophiyaa keessaan baanee si godha anaan jedhe. Argitanii? Argitanii waa isin jetteen ilaali. Yoo isin irratti daawwalte paaspoortii keembiloo akka lammuu Itoophiyaa keessaan baanee. Yoo gurbattiin akkuma kana quuftee yoo achi keessaa bilookii taate utuu si bilookisisu jettu osoo Dubaay sana keessaa bilookii taate eessatti galtaree amma mucaan. Ofii keeti yoo achi keessaa eme sheer godhaa ijoollee gaayis hundi keessa sheer godhaa. Sheer godhaa gaayis. Dubaay keessaa bilookii ta'uun kee mala utuu mucaan bilookii godhe biyya akka hin baane godhe jettu ofii keeti Dubaay keessaa guutummaatti bilookii ta'uun kee mala hojiin rabbii namaan galu akka irraa kana miti waan ta'eef. Harki taraa wal liqa. Digalee harki taraa wal liqa waan ta'eef borgatii harka keetii argachuu dandeessa. Kaalidoo hojiraatti lakkoofsa barreessi Kaalidoo. Amma Kaalidoon haala siifa mijeessu ijoollee riipoosti godhaa laayivii kana himee mallattoo riipoosti tuqaa sheerii gad tuqaati. Kaalidoon aga danda'e si sirreessee achitti si hafuudhu waan godhamuu qabullee gooneeruma achitti inni haxaa gurbattiin himee maallaqa kee nyaattee naatiin nagaan jiraatte wal ilaalla jechuudha gurbaanni kuni maallaqa sirraa funaannattee ija kanaan si gattee kanatti si dhiibtee kaatee yeroo isin nagaan jiraatte ilaalla. Ammaaraaqiin namni waa istaappiin natti bilbilaa jirtu warri waa istaappiin natti bilbiltan bilookiin isin godha. Natti hin bilbilin laa ibiratti ilaala. Natti hin bilbilin sin biloo kalamuu nan argitu jechuudha. Natti aanaa laa ibira jiru natti hin bilbilin. Kottuuti as jalatti lakkoofsa barreeffadhu waa istaappiin lakkoofsa qofa barreessi. Lakkoofsa dhuftee barreeffattee ol seentu yookaan 10 30 20 kan feete keessaa filattee lakkoofsa jaallattu filattee barreessita jechuudha. Sirii galee akkas. Mee kan Kaalidoo amma Kaalidoon dawutti sitti nan deebi'a. Beeti eenyuun isin nyaata beeti. Isii kaleessa Iliyaas si fide miti. Eenyudha kasi nyaata? Achuma kasi jira daraaraa jedhama.
lakkoofsa bilbila isaa qabdaa? Ergeera WhatsApp irraan. Irra deebisee ergime. Lakkoofsa qofa irratti ergi waa biraanatti hin barreessine irra deebisee ergi. Birrii meeqa si nyaate mee utuu birriin ergin? Diraama 2,000. Maalan godhe si nyaate? Iqaamatti hojjechiisuuf narra filate. Si hojjechiiseree? Laa ofiisaatiif hojjechiifachuuf rakkatee narra liqeeffatan. Maal isiin deebifne ree? Erga qaama baafate raawwate immoo sin beekuu nan jedhina kaade. Suuraa isaa qabdaa? Suuraallee qaba kan isaallee kan warra isaallee qaba. Ajaabbee kan warra isaayis kasaayis naa ergama waa isaappiin suuraa. Lakkoofsa bilbila isaa ergi. Lakkoofsa bilbila isaa ergi waa isaappiin. Tokkummaa karaarran jira jedhu. Niitoorkii si qabe yaa. Ishii. Karaarran jira sagaleen si qabe booddee yeroo irraa baate dhaggeeffadhu shiri kooddii si qabeera. Hayyee tolee nan dhaggeeffadhu. Sammaa immoo sammaa samiirraa dawwalee ilaa samiirraa dawwalee ka'ee waan jiru nan sirreessa jedheera. Akka inni nu jalaa bahuu hin dandeenye sitti meeraan waa tokko iddoon naqamu hin jiru jechuudha biyya kana keessatti si galee waan jiru adii isaa dhugaa jiru sisa sila mormes sisa sila dhiises hunda saayyuu natti meera beettee. Hojii keenya ilaalaa isin haqa akka nuti gaafa nuti haqa falmina jennu namni nu namantu dubbadhate obboleessa kiyyaa biibi. Sagaleen si qabe hunda isaa qobaatti dhaggeeffadhu innaa biizaan ni baases hin jiru. Tikkeenni ittiin kutees hin jiru isa dhugaa haasa ilaamu. Qumna gara siirasii ta'e jechuudha. Ani immoo jechuudha ilaa kunoo yoo barbaadan dhaggeeffataadha miti ana namni tokko namni waan godhu hin jiru. Irra deebii lafuu haqaati waan akka carraa namni sobduu akka hin jenneef riikardii illee si gochuu. Sinin agarsiisa kunoo baasee jechuudha footoo isaatti ergeera. Haasa'ime irra deebii oo baasofte gara irra deebii haasa'ime jalqabaa kana iyyuu. Lakkoofsa isaatti ergeera jiran baasee footoo isaas hojiin hojjete hariisa jecha ni jedhe koo viidiyoo gadda ijoolleen nuba ilaa si jammarnu nama qabna la ani isinitti nima miti nama jechuudha. Koi kuno. Koi meer waan marra deebisa ka ittiin deebita maalis hin baafne jetti mee waliin gahime. Ilaa amma kun viidiyoo ni gadda mana kan koottaasa jechuudha. Guutuu isaa waraabamee jalatti ergameera jira hin baasee. Guutuun isaa viidiyoo sana nama waraabee jira nu jala taa'e. Amma immoo maal jedhee. Hojjetamuu qaba hojiin. Sabni birrii kana hunda nyaatte. Dhagaye isa dhugaa jedhe annan rakkadhee rakkinni kan koo immoo kanaaf kana an viizaan baase wayis hin jiru kakate tikkeettiin kute wayis hin jiru jedhe. Sini galee karaarra. Waan miidhagina rakkadhe nurra jedhu asitti. Innaa amma gaa baqachuun hin baasu. Tokkummaa jalaa bahuu dandeessan jedhan garuu nu jalaa bahuu hin dandeessu. Kottuuti booddee mana keenya rakkina jiru anaa muddeetti miti. Rakkinicha sana ammoo sirreessinaa achii gaana miidiyaa irrattis hin xumuramaa dubbiin jenna. Samiirrooma tokko viizaa isin baafnee dikkeetti isin murree waa tokko illee hin goone miti. Sagaleen sii qabe dhaggeeffadhuun siin jedhe. Dubbaduu rakkoo qabu. Dubbaduu waan dhugaati dhugaarran taate. Waa tokko wanti hin hojjete hin jiru isa dhugaa. Ishi. Waa tokko wanti isa dhugaa sirreessii ta'e naan haasa'e sadhaa. Yoo booddee immoo dhufuu dide jechuudha. Laa booddee dhufuu dideen naan. Isa finyoo ofitti dheeressaa. Wallaa wanti qabame nafu. Ansi jammar waan hin qabanniis itti beera laan. Yoo immoo akka seeraattis akka namaatti ta'e maaliif footoo kan koo jalatti ergite lakkoofsa kan koo hojii kan koo yoo jedhe nagaa. Ishi. An viidiyoo isaa hunda isaan ergan viidiyoo isaa. Amma mootuu jarri siin dawwale yoo sii dawwalanis dubbiin kun fixameera naan mucaa sana dubbii qabnee jira ergasii dubbiin kun dhumeera dongorri jiru sirreeffameera jenneeni jara dawwina jarin baasii keessa hojjetanus nama keenya waan jedhanu kottoon naannan nu fedhe waan inni dhufu isinitti nan hima viizaa mucaa sin bahaa mucaa keenya. Wanta tuffachuu qabdu jecha inni siin jedhe sana bilbila irraa bahuu danda'a achi keessatti jira miti booddeef si galee akka haasaan illaa haasaa daa'ima nama harkatti hin taaneef si jedhe. Bilbilli kan kosi jamar waan ani ifatti wajjin hin haasofne hunda isaa waraaba aslan reekoordii ta'e qaxxee. Haasa ajaa'ibaati. Wanti nu miidiyaa irratti hin gadda haasofne guutuun isaa amma lafa kaa'uti jechuun viidiyoo baaseen gaddiisaan salii isa malee immoo an silkiin kan koo walirratti namaadha. Waasaa silkiin garaagaraa jechuudha silkumti kan koo kun silkii hojiiti waan ta'e walirratti namaadha. Waan haasa'e keessa deebi'uu hin danda'u. Ani koo iccitii isaa baasuun barbaaduun rakkina namaa baasuun barbaaduun namni ilmi namaa rakkataa rakkina keessaa. Nuti kan nuti barbaanne jalqabaa kaaseen iyyaa jiru mucaa kana karaarraa ol galchinaadha sii galee. Mucaa karaarraa ol galchinaa mucaan kun rakkateera haqa mucaa kanaa nyaatte gaafan hattuu jedhu uummanni kun nanaman hattuudha gaafan jedhee adda baasee kun hattuudha jedhee seetti qabu
isinin Kennaa wanti jechuu barbaade amma nuyi nam tokkotti jechuudha. Rakkina inni keessa jiru keessaa baasuudhaan malee wallaahi rakkisuun barbaadu. amma deebi'een jira miti Khalid. Ijoo deebi'een jira warri gastii keessaa. Innaa maal jechuu barbaade? Karaarran jiran mucaan kun hojjetatee nama taabur. Nula hin gargaarra. Waan inni rakkate yoo dhugaatti dubbiin jalaa baduu danda'a. Jalaa qabamuu danda'a. Rakkina adda addaa jira biyya kana keessa. Siigalee yoo inni rakkina kana dhugaadhaan akka obboleessaatti dhufee nutti himatee kana rakkadde jedhe ani ijoollee godinootas qabaa ofii bira naa baddaa. Maaliif beektaa keessaa baamuudhaa fi ji'a 5 hin caalu biyya kanatti. Siigalee yeroo namni rakkate namatti duuluunis hin ta'u dheen kana hariyaadha lafa torbii tokko kadhataaraan Samiiriin. Dhiisii. Maaliif gaafa nuti jechuun mucaas hin sobe gurbaan kun hanna bakkee baase maaliif hanna bakkee baase yoo naan jettee atu argite waa baase kana godhee fi jedhe hin kennu jedhe lafti itti baanu hin jiru akka madaalii amma waan kana xumurrutti waa'ee isaa dhiisi. Barreen gadda dhiisinaan jettee mucaan dhaggeeffadhu. Maaliif beektaa inni illee ishee dhaggeeffadhu. An amma ni xumuramutti Samiirraa chaappaa hannaan kaasu akka kootti akka yaada tokkummaati. Maaliif hin kaaftuu yoo naan jettee amma mucaan inni karaa irratti gate kun furmaata argatutti akka uummataatti hattuudha Samiir. Akka kootti hattuudha akka nama qafannu. Mucaan shaallaan affida. Godinyaa koo wajjin hin fida mucaa dhiisi. Waa'ee mucaa dhiisi inni dhufee rakkina isaa akkanatti deeggate yoo rakkinni isaa sun dhugaa ta'e bira ga'ee rakkina isaa kana hoon adda baafadde uummataa dhufeen ibsa. Akka inni silkiin natti rakkinni koo maanni jedhe. Wallaahi sittin himata ofii kosii dawwalee. Haa dhufu qaamaanis kottoo dheeraanii booddee muddee wajji yaada jiru irraa mucaan dhaggeeffadhu Khalidoo. Ol galchi dhufeera kunoo Samiira jala jira ol galchi. Ayyee olan galchaa qoy. Maal dhuftee iyyi tokko ijoollee sabiyyaa marakkoonsi. Nu arrabsu an akka dhuunfaa kiyyaatti wallaahi wabillaahi na arrabsi naannan obsaaf. Oliin galchinaa dhiisa. Laala arrabaa miti karaa nagaatiin akkasitti matetti dhufe haasa'u. Nu arrabsu ofe. Bagara gaa dhufte Samiir. Bagana gaa nooyidan. Eeshi gaa dhimma kee kunoo torbee guutuu dubbataa jirra. Dhimma kan koo waggaa tokko guutuu yoo dubbatte wanti tokkotu fidduun jiru ati. Si galaara? Hidhata eeshi ani wanta fiduun qabu jedha. Kan hin jiru Dubaayii keessa. Kan itti jirtu Suudiidha. Si galee? Yoo immoo ati dhimma fidduu jiraate ta'e kottuu fidi. Kanaan alatti dhimmi kan koo Suudiin laallatu. Dhimmi kan koo seera Dubaayii laallata yoo gara kamiinuu ta'e. Gara fedhe yoo ta'e dhimmi kan koo Dubaayii laallata malee Suudiin laallatu. Wallaahi seera Dubaayii nan si qabsiisa. Digalee na qabsiise khalas. Ati na qabsiiftaami? Na qabsiise khalas. Samiiraan qoy mee tokkumaati tokkuma jallume Samiirii wajjin naasaa. Samiir. Ana naarra tokkuma jallume. Samiir. Samiir na dhaggeeffadhu mee? Na dhaga'i. Asirratti na gawwan. Kottuutii keessaan naanaa sa'i yoo barbaadde. Dhaggeeffadhu. Dubbii amma tokkummaa irratti wanti seera tokko wanti argamu hin jiru. Tokkummaa irratti wanti argamu tokkummaa maa inni? Na dhaga'i. Maa inni ma tokkummaan? Ittiin xumurramoon xumur. Tokkummaa maa inni Khalidoo asitti maa dhufte waa'ee koo dubbattaati. Na dhaga'i. Ana naarrabsi. Asitti maa dhufte waa'ee koo dubbattaa. Tokkummaa biratti waa'ee koo maaf dubbattaati. Samiir dhaga'i. Khalidoo. Sibiraan dhufan jedhee miti asirratti maa waa'ee koo dubbattaati. Tokkummaa maa inni? Toofik. Ajaa kan kee koomtiin dubbaddan jiru mucaa kana nan gargaaran jira. Maa tokkummaa abbaa kee seetamoo abbaa koo seetaati qoy Khalidoo maal taati ati? Mitiim. Ani koo badaa kee wanti dubbaddan jiru bari mucaa kana yoo ni rakkate. Badaa kootee kayrii kootee asirratti ishii dubbattee seera narraa argattu bar. Amma walumaa galatti nu anifati dubbatu. Walumaa galatti dhimma kan kootiif nutu wal beeka saa. Waa'ee seeraa ta'e maalis ta'e nutu wal gaafachuu danda'a tokkummaa wanti galchuudha. Kottoo kee booddee suuqii kan goo. Waa'ee dhufuun dura tokkummaa wanti galchuu jira Khalidoo. Tokkummaa dhiibi. Mee tokkummaan akka waan hin jirre taasise. Tokkummaan akka waan hin jirre fudhadhu. Akka waan akka keessan jirre fudhadhu. Toomishoo jinaasaan jiran. An dhimma kan koo Khalidoo jinaasaaraan. Obboleetto dhimma kee abbaa barbaadde wajjin haa ta'i. Tokkummaan akka waan hin jirre fudhadhu. Saadaa sillaallatu. Toofik dhiis. Laa. Ana wajjin haa ta'i miti.
Nyatti hattuu waan hin qabne na wajjin haasa'uu dhiisuu dandeessi. Hattoottu namaa jedhu. Dhageeffadhu na wajjin haasa'uu dhiisuu dandeessi. Si wajjin yeroo haasa'uun qabuun. Kanaafuu Digalee kanaafuu tokkummaa dhagaye har'as Boris. Ilaamee tokkummaa waan goonu. Wayye. Fagaatta ilaa tokkoffaan karaarran jira jedhu. Ishi. Tokkummaa har'as Boris. Nama mijatu. Wanti ati namoonni wanti ati na hir'istu hin jiru Habibi koo. Samir koy medal tokkummaa karaarran jira. Warningi leena rakaa raana darbata beektee libii makiinaa noo faara waan ta'eef. Itti miira mucaannan nu fayyade. An kunoo Samiiroo na Maal gottee himta Kaalidoo innuufu bakkaan. Rakkoon qabu. Wallahi seera jalaan baatu sana. Wallahi seera jalaan baatu. Seera jalaan baatu sana. Seera jalaan ba'u garuu ati wanti tana gootu jiru. Wallahi. Samir. Ana abri jimmaati. Ayyee jedhiiti dhaggeeffadhu ana abri jimmaati da. Tokkummaa maali sila? Ila maani beektaa tokkummaadhaan golloluu miti amma. Tokkummaa minaa gabbaa. Haka kee falmadhu. Tokkummaa maal Ana siin jedhe. Ishiin Ameerikaa ana siin jedhe tokko Samir ana siin jedhe. Ishee dhaggeeffadhu. Abshir dhagee. Tokkummaani Sina arrabsu. Anaan arrabsu dhiisaa. Ansin arrabsu. Ati waan barbaade jettee na arrasite bar viidiyoon kaleessa kaampaanii keessa taa'ee bar ijoollee irraa birrii liqeeffadhee kaampaanii namoonni na dhowwannaan ijoollee maalla gootaa seeraan si gaafachiisa wallahi seeraan si Tokkummaa dhagaa mee waan sitti hima tokkummaa. reetitti fayyadamu wayye Na dhagaye. Samiiriin gadi buusi. idee Kaalidoo hangati naanaa softes ammati naanaa softes anis ragaa guutuu hundaa'uu nan qaba garuu asirratti natti dubbachuun asirratti dhufte waa'ee kan koo dubbachuunis ana binatti ragaa guutuun argattu ati. Eenyunni? Atoo. Amma obboleetto karaa barbaadeen dhuftee amallaxuun hin jiru waan nama kaffaltee ijji haasa'uu Okay, Samir yee. Miidiyaa irratti waa'ee kan dubbadde miti viidiyoo baay'een dubbadde miti. Amma tokkummaadhaa hojii maaliif dubbatta? Yaadan si kenna tokkummaa maalisiif? Abibi na dhagaye. Viidiyoo baay'ee waa'ee kan kee dubbadde miti. Na gaafachuu dandeessa akka barbaaddetti. Akkana. Haasaan gabaabduun kana bar. Eeshee si gaafachuu kan danda'ami. Tokkummaa maaliif dubbata? Tokkummaa sii maali? Tokkummaa maali kan nuti waa'ee tokko waa'ee kan koo maali? Tokkummaan poolisii hattuuti obboleetto dharee barta tokkummaan poolisii hattuuti jedhetti mika Kaalidatti. Poolisii hattuu warra hattuu dharee suutumaan Samiiriin gaafanna. Qoy Toofiq qoy himee. Suutumaan gaafanna. Memee koo tokko Dhagaa obboleetto. Nama olii miti ol bira jirra kunoo. Samir maaliif waa'ee kan koo dubbatteette miti? Naada walteetta siinaa seera. naanaa softee. Qoy miidiyaa irratti nanaa seera. Waan waa'ee kee dubbaddeef karaa barbaadde na gaafadhu. Akkana. Haasaa qabaaba. Karaa yoo barbaadde samaayii fa'i deebii na gaafadhu. Haddas immoo boriin hin dubbadda waa'ee kee. Ayya kottu dubbadhu. Maali kanatti wal sodaachiin nuuf hin jiru. Samiir firra jira moo hin jiru akkuma. Waa Samiirratti namaa oliin hunda dhaqee waan nurra jiru kaffalaara maal tokkummaan hattuu. Kabee kaleesserraa yaa olle kudoo dhugumatti. Maa Samiir namaa olii maa? Assalaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Nagaa naa tura ayyeesh. Taai. Hayyee nagaan. Amma na dhaggeeffattu. Wallahi bakka tokko Shabe waan na gaata. Waan isinitti warra biyya kana Obsa waan isinitti hima. Ila Deebiin deebiin yaafan. tokkummaa qoy meedara. Hayyee Kaalidoo. Waan namaa fuutanii waan namaa balleessitanii isa risiitiin jiru isa ragaan jiru birrii ayidiya ta'u birrii waan barbaade ta'u isin inni waa'ee kan keessan dubbatamaa deebitanii dhuftanii waa'ee kan keenya maaf dubbattan yeroo ittanu yeellaatanu sheemii isin hin qabu. Barakallahu fiikum. Okay immoo ishi maali waa'ee keenya dubbattan jettan miti nu gaafadha. Sa'aatii barbaaddan biyya kana keessa jira. Yookaan bilaa liqeeffannee kaffalaa jirra yookaan liqeeffatanii kaffalu. Waan namaa fuutanii waan namaa balleessitanii. Rabbi nurraa haa baasu. Liqii nurra guutee erga mucaa kun dhufee tokkummaan. Hattuu mucaan hattuu. Wallahi na jalaa. Gurbaan Samiir kun asirra liqeeffattee kaffaluu qabda akkuma namni tokko. Shabee waan itti an gooftaa hattuu Dubaay kan akka Samiir jechuudha. Gooftaa hattuu akka Samiir sana jechuudha. Sii galee an akkasii jechuudha. Liqimsi Samiir.
Gooftaa namoota hattuu akka keetiiti an tokkummaan ateenyu neettee bidire wallaahi gurra keenya funyaan si qabnee dhaggeeffadhu utuu ati mucaa kan awwaalteen bisuu jennaanan baase si jala deeme hattuu ammallee ganaan si saaxila wallaahi ganaan si saaxila ragaan sitti qaba hanna irratti seeraanan si gaafadha jechuudha si galee seera chiiti jalaa isin baatu dallaalummaan ati hojjetaa jirtu bari ijoollee hin baasii keessaa qunnamnaan bar guyyaa tokkotti afaan kee walitti hidhamee allayyaaseen taa bar beekaa sirraa callimne leeba. Birri namaa fuutee kaatee afaan fuutee dubbatti. Namni akkamitti maqaa kan koonnayinaa jira miidiyaa irratti waa balleessee kakkabii. Isaa hattuun nuun jetti. Kaalidoo maal hattuu takka samiiri jajabaatte malee takka hattuun jajabaattu maa maal gooti? Hattuu qabdi hattee qabamte mucaan viidiyoo sin argine akka hannaatti qabamtee rukutamtee barri kadhattee baatee rukutamtee viidiyoo gad lakkiseen ture. Amma dhaggeeffadhaa amma nan xumura jedhe miti analaa waan iccitii waan natti me qaba amma nan rabsinaati. Xumuru akkuma itti xumurettuun ennaa mucaan finnaa waan inni jedhe immoo hin eegganna. Yeroon kun biyyuu ni haa kun.